Ashama harka fuuni daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Oduu ammaaf jenne isin biraan geenya. Haga xumuraatti nu waliin tura. Gareen hidhattoota faannoo Amaaraa godina Wallaggaa keessatti haleellaa raawwataniin lammiileen nagaa ajjeefaman hedduunis madaa'an. Haleellaa gareen hidhattoota naannoo Amaaraa faannoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuruu keessatti raawwataniin lammiileen nagaa 5 ajjeefamuu fi namoonni hedduun madaa'uu jiraattonni himan. Haleellaa roobii waxabajjii 7 bara 2023 raawwatame kanaan qabeenyi saamamuu fi barbadaa'uu akkasumas manneen gubachuu jiraataan aanaa Amuuruu magaalaa Gamsaa maqaansaa akka hin eeramne gaafatemeera. Haleellaa gareen hidhattoota faannoo Amaaraa raawwatan kanaan qonnaan bultoonni naannicha keessa jiraatan qe'ee fi qonnaa isaanii dhiisanii baqataniiru. Hidhattoonni kunneen hawaasa Oromoo lafarraa buqqisuu yaadanii kan haleelan fakkaataa jedhu maddeen Finfinnee Maltiimiidiyaa. Dabaluunis qonnaan bultoonni waqtii sanyii qonnaaf facaasan kanaan lafa qonnaa isaanii dhiisanii baqachuuf dirqamuu eeru maddeen keenya. Haaluma wal fakkaatuun haleellaa biraa bara darbe naannoo sanatti gareedhuma kanaan raawwatameen qonnaan bultoonni 100 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqaafamanii turuu jiraattonni kun yaadachiisaniiru. Hidhattoonni faannoo Amaaraa yeroo ammaa aanaa Kiiramuu kan fageenya kiiloomeetira 50 irratti argamutti dhaquun achi qubatanii jiraachuu jiraattonni himaniiru. Jiraataan magaalaa Gamsaa maqaan isaa ifa akka hin taane gaafate biraan ammoo haleellaa gareen faannoo Amaaraa raawwatan kanaanis qonnaan bultoonni akka Guddinaa Gurraachoo, Soorii Jukaarii fi Taakkalee Fufaa haadholii manaa isaanii wajjin ajjeefamaniiru. Namoonni 10 ol ta'an madaa'an ammoo wallaansaaf gara buufata fayyaa geeffamaniiru jedhe. Soorii fi Taakkaleen qonnaan bultoonni maqaan isaanii Soorii fi Taakkalee jedhaman jiraattota aanaa Amuuruu ganda Makkaannoo ta'uu isaanii maddeen ifoomsanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Kiiramuu kan aanaa Amuuruutti ollaa ta'e keessatti haleellaan wal fakkaatu garee kanaan gaggeeffamuu jiraattonni ibsaniiru. Hidhattoonni kunneen aanicha keessa qubatanii waan jiraniif gandoota Caffee, Soormaa, Booqaa, Maayaa, Jiniinaa, Qoree fi Darabaa keessatti haleellaa wal fakkaataa gaggeessaa jiraachuu jiraattonni ragaa ba'aniiru. Qonnaan bultoonni kunneen haleellicha dhiyeessuun qe'ee isaaniirraa buqqa'anii waldaa kiristaanaa keessatti koola galanii argamu waan ta'eef mootummaan eegumsa akka taasisuuf jiraattonni gaafataniiru. Haleellaa gurraandhala darbe raawwatameen jiraattonni godina Wallagga Bahaa aanaalee Kiiramuu fi Giddaa Ayyaanaatii buqqaan qe'ee isaaniitti deebi'uuf rakkoo nageenyaa ture waan sodaataniif qe'ee isaaniitti deebi'uu kan hin barbaanne ta'uu himuun isaanii ni yaadatama. Garee Iskindar Naggaa godina Goojjaan Bahaa Gadaamii Dabra Eeliyaas Sillaasee deeffachuun hidhannoon mootummaa kuffisuuf socho'aa ture irratti tarkaanfiin fudhatamuu humni waloo nageenyaa fi tikaa beeksisee kan ture yoo ta'u tarkaanfii fudhatameen shira mootummaa naannoo Amaaraatti xaxamaa ture fashaleessuun danda'amu. Dahannaan garee Iskindar Naggaa barbadaa'uu fi hidhattoota 200 ol irratti tarkaanfiin fudhatamuu humni walichaa ibsa isaa caamsaa 26 bara 2015 baaseen ifoomsuun ni yaadatama. Gareen yeroo ammaa godinoota Wallaggaa keessatti haleellaa raawwachaa jiran kunneen hidhattoota faannoo Amaaraa haleellaa mootummaa dhiyeessuun gara godinoota Wallaggaatti baqatan ta'uu isaanii gabaasni agarsiisu beera. Sababoota haleellaa garaagaraa irra deddeebi'uun godinoota Wallaggaa keessatti bara 2020 asitti raawwatamaniin lammiileen 800,059 ol ta'an gargaarsa namoomaa barbaadaa jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa Oochaa gabaasuun isaa ni yaadatama. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa oduun ammaaf jenne kana fakkaata ture waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.